لالته جزء شوان سكدم تصورة في متصير راها صوته جزء بدي سكاي بدي سرّا بلبلته ولا الرّالة سنجلا في جاجرة رابني يوسف نجى فتاه هنجرو دوها داف صلاتني سجود سيف أولينكو ودودو آول كنني جراد ناف أنهادو متان سيدكبو منا دغان سمينا أبوجا لغتين جالن وي ملتي نبر يعني درسال أنت ملتنين أركنا مي إرجاكي يكنا يودن ديسا مچايو تكبير الناقها مچايو هذا فاتي راجعني وبوليتي تينيا قالي هذا فاتي جاني نمكا أورجينال سيدان بيكو هذا فاتي جلان سيدان يا ابن الوسط يا ولالا يا جلتي جلتشيسا ها دوا قد أجرا فولو نقول إن دقي فتا فولو بر فولو نقول فولو نرقب بابر harreega nama baddee hin deebisu gurgurin erga daandii jalqabdee abjuu kan keen gurgurin raftees kaayyoon raffisiin ka imalee ganam karaa tokkoon cufame karaa biraan bana mucaan hafuusaaf dhiisuusaa hin beeku garuu wanti hin beeku chaanaalii kana san subscribing godhe haariin keessan maaliif garuu ila ummata miiliyoona 60 ol qabna ummata miiliyoona 60 ol kana keessa bihaans nama meeqatadha subscribing godhas miiliyoona 60 ol oromoon qofti miiliyoona 60 ol tu jira chaanaaliin kun keessan guddifachuudha qabdu chaanaalii kana irratti wantoota baay'ee waliin mari'anna wantoota kana keessaas wantoota akka biyyaatti jiran akka biyyaatti jiran isin qofti yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu ni dandeenya viidiyoo har'a qaban netti meemee haaseeru Kota nyaata hojjetan Oromoo ayaan nu ayaan asha hojjetaa irraa inni suni waan akka inni maziraa keessaa funa nama nyaatama raammoo maziraa jedhama wallaahi nyaatama laa laal raammoo maziraa jedhama wallaahi ladeemi nyaatama nyaata kana beektuu sin beektuu dhugaa rabbi aadaa eessaati garuu Asura fi kamu, angkana yo nyaata kana mana kana bakka kalasi furdachuunis waan raammoo malee nyaatu. Gara tujuh tamu. Kun raammoo nammaati walla kana keessa jira wal makaadha. Kun idaam kun immoo ruuzii fi idaamni gara hojjetameeyyii nyaatamu. Isin fagaruun beekta. Nyaata akkamiiti jiruun beektuu nyaata kana? Yoone mokoroonii see moo mucaanii? Moo beelumatu dhufeennaanii jalqabdani kana dhiisaa lakkii dhiisaa dhugaa rabbicha maaliif garuu nyaaticha biyyeessaa akka ta'e hin beeku yoon hin beekne yoo nyaanni kun jiraata ta'e dhiifama an garuu nyaaticha hin beeku. Akkuma manni hidhaa dhiiraaf qoraasuma dubartiifillee shax gochuun rurrukutuun isiif qoraasuma dhiirri mana hidhaatitti sirraaya. Dubartiileen uleen sirroofti. Dubartoota dhugaa jiru himaa jirti mucaan akkasiin immoo hin aarrela akkan aarre. Sinii galee waltummaa isin hoccisiisita akkan jira. Dubartiin akka daa'imaati. Daa'ima asuma waa balleessite hin rukuttanii raanfatte ammas kadhattee kabira barreessite. Dubartiillee akkasuma yeroo takka yoggusii waa balleessitu argitee jettee nyaaratti gurtee shax gugudhu waanuma jiraati. Wannummaa isin dhiisisu maali? Akkamitti hiisisa billoo tana nurraa kaasa jaarsi keenya? Akkamitti jaarsatumaa ittee naaf nu ergiti? Kun aadaadhallee amantiillee laa jaartii tokkoffaa gorfadhu lammaffaa oodiin sadaffaa rukutii jedha. Kalaas rukutaan immoo jaalaluma malee jibbaa miti. Maa iyyitan isin? Hai. An warra akkasii naa barbaadaa bakka. Warra yoon balleessee na rukute jettu naa barbaadaa. Dhugaa rabbi annan fuudhaan
bakka al tokko akkas ta'uu qabna bakka walii galee jiraachuudhaaf yoo badii balleessite rukutamuun dirqama ammas innatti heerumtu booddee sirukutuun koo irraa fuulaan sirukutuun koo hinafu bakka hinafu sirukutuun koo booddee dallannaan maaliif kunoo siitu jedhaa jirti aadaadhaan jira amantiidhaan jira jettee waamee waa sadii lakkooftee miti sadan kun iyyuu sirraa argamuun isaa waajiba. Haadha koo osoon si bira jiraadhe ilma koottee mataa na qaqqabde. Abbaa koo osoon si bira jiraadhe hunda fuutee farda gubbaa na kaa'u yaala. Jireenyi biyya ormaa sirraa na baasee rakkoo mee keessa na qabe. Oromoo hadaraa viidiyoo kiyya kana yoo argite ani bulii 20 bakkee tana ciise furmaata koo takka hin arganne yaa Oromoo ko aalii illee hin arganne yaa Oromoo ko hadaraa viidiyoo kana sheer naa godha hadaraa viidiyoo kana sheer naa godha namni haadha qabdu namni abbaa qabdu walga'ee dhaabadhe salaatuu dadhabe Oromoo ko viidiyoo kana sheer naa godha namoota diin qaban namoota waa du'aayina nama rabbiin bira waaqamu biraan naaqa hadaraa viidiyoon koo akka isinitti nu lufan hadaraa akka isinitti nu lufan sheer naa godhu Oromoo yoon du'etti biyya akkuma duuti jallee biyya taanee Oromoo taanee kadha inshaallah kayya akkanatti nafu namni haadha qabdu namni abbaa qabdu namni nan dhukkubaa beektu namni rakkaadhaa beektu hadaraa viidiyoo biran kutte hadaraa isinitti haa ta'u Oromoo hadaraa isinitti haa ta'u maanaa isinitti haa ta'u hamma dandeettan viidiyoo tan argina sheer naa godhi nama du'aayii godhuun nama keerii qabu nama du'aayii naa godhu biran atillee biran ta'e namni rakkadhaa beektu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Oromoo ko bulii 20 toora kana ciise furmaata takka hin arganne yoo jiraadhe ol gara ani gashalabbeeme gizeen jiru nama diin irra jiru markasa daaruun inni miratu Oromoo na biraan ta'e sheer naa godha akkuma asitti hin tuune hadaraa namoo waa furmaata naa godhuu danda'u tokko biraan naaqa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ni beektu kaa rabbiin akka barbaade nama godha. Namni rinuu kaa jireenya akka fedhe akka inni barbaadu hin jiraatu. Bakka balaawwan gurguddaan irratti ni dhufa bakka. Gurbaan kunis amma waan akkasiitiin mudamee jira. Baay'ee dhukkubsatee ciisaatu jira. Anis garuu tiktookii irratti argeetanii malee mucachas hin beeku wallaahi. Baay'ee kadhataa jira dira. Namuma bakka isin keessaa rabbiin sodaatu nama taqqayyee argate du'aa godha fi taqabbaayinnatii akka argatuudhaaf kadhataa jira amma. Sinaariin keessanuu bakka namni rabbiin biraa waa qabaattan kadhaa fi amantiidhuma keessaniin amantii adda addaa jiraachuun ni maltu as keessa. Bakka amantiidhuma keessaniin kadhaa fi mucaadhaaf. Ergaa keenya har'aati kun. Xinna fakkaachuu keessatti alhamdulillah jeebu takka osoo uummanni si dhaga'u sagalee muyitirraa kaase. Shugguxii Oromoo tibaraan muyitirraa kaase. Alhamdulillah. Maakiin obboleettii ishee fakkaattu argattee jirti. Baay'ee gammaddee kunoo mucaadhaan iyyuu haasaa jirti. Mee viidiyoocha bareechaa ilaalaati booddee walitti deebina. Jettee
ያው ሽጉጤ ኦሮሞ ፈካቸው ከእቲ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዱጋ ረቢ ነምኒ ወል ፈካተ ገሮ አካጃይበት ወል ፈካና ነፈካተ ጋር ነምኒ ከሰቹ ጅራ ሂምበዲኒ አመድር አመደ ዲራ ድረ ወል በሪ ወል አርኪኒ ጋይስ ስንገል ነቲ ቶልቴ ጅርታ ፎሎ ጎዳኔ መሌ والله والفكاتن أكا جايبتي تونو فكاتي وكا وانت توكتي هندا يسو تامي تاماكي نايدو تون والله لازم ماكي نايد سين من فكرت رجوا ربي ويكو فلاندوي سين أنا فكرت رجوا maakii baga gammadde jenna baga obboletti si fakkaatu argatte garuu addunyaa kana irratti namni torba akka wal fakkaatu garuu beektu namni isin fakkaatu namni torba addunyaa kana irra jira ituu barbaadanii jechuudha Google irratti iyyuu ituu wantanii footoo keessan galchitanii ni baasa garuu Googleen immoo namichi sun namni akka keessanii sun duraan Google irratti galmaa'u qaba footoo isaatiin yoo galmaa'e ta'e ni baasa Googleen yoo galmoofne ta'e kan inni hin baasne namni isin fakkaatu addunyaarra namni torba jira namni torba isinuma bakka isinuma fakkaata ما شاء الله إذا بليس كنا عيسى رتا isaa har'a kaleessa fuudheeti jira kaleessi guddaadha miti kaleessa guddaa fuudhee jira isaanii baay'ee gammanneeti jira kanarratti mee viidiyoo isaa takkaa ilaallu بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما في خير إذني فاتوا جرو جللا إن هادوا واسدا في بلا isaa gammanneefiti jira kanarratti baga rabbiin har'aan sigee janna cirni gaa'ilaa kun immoo cidha rabbiin barakaa keessa kaa'ee immoo babbareedoo argattanii ittiin gammaddan isiniif haa ta'u garuu nan eebbisaa jira miti eebbisuuf jaarsa miti jedhe jibba immoo hin qabu beektu jiraadhaan hawwii kooti yoo jiraattan jiraadheen yoo milkooftan milkaa'a jedhe lataa qananii beektu lataa qananiitu akkas jedhe Udduuti yalaaltee gizee shawaan siqqee deemtee suuraa kee maxxansitee irraa haasofta. Gizee ibiddi siqqee ibiddi sirraa belbeltee walirraallee isin jalaa fiigaa jirra. Dhaabannee iyyuu isin dhageeffataa hin jirru. Akkamiin isin dhageeffanna ibidda caalii nama gubdan. Mee akka uumaan isin dhageeffanna bara akka isin dhageeffannuun hin jiru. Shee Abdusalaam jedha gabbayee intaloo wasakatan. Intaloo azaabatan. Intaloo qoraan azaabatan. Maaliyyoo akkasiyootan. Shee Abdulebel akkasiyootan. Maaliyootan. Eessaan sigira seennes irraa dhageeffanna akka sigira seennes irraa dhageeffannuun hin jirru obboleessa kiyya. Akkamiin hadiisa iyyuu sirraa dhageeffan. Beerri isin zuumii keessa qaraasiftan asirraa nu gubdi isin asirraa nu gubdan. Beerri isin qaraasiftan belbeltuu atammoo shakaraa jechuudha abu shakaraa jechuudha. Shee seeggaa. Nurraa dhaabadhaa. Akka barbaanne ta'uu mirga guutuu qabna. Xumuri kiyyaaf keessan ammoo gaafa gad aseena laadii qofa. Gaafa san kan addaan nu baasu laa ilaaha illallah rabbii tokkicha qofa. Maybe atiin asirraa haadha faatee arrabsaa turte ka azaabaa taate aniin asirraa sirbaa ture ka jaannata rabbii waan takkaaf jaannata naa hiruu danda'a jechuudha. Na'aalatullaa aleekke. Rabbii waan takkaaf jaannata naa hiruu danda'a. Eenyu asirratti hudduu raaftee akkana gooti. Maaliyyoo taati. Dhiifama naa godhaati akka barbaade ta'uu mirgan qaba jette. Diini kana baadhatte akkamitti akka barbaade taata. Jalqaba maqaa sirra jiru gadi buustee kaatee akka barbaade taata malee diinicha qabattee diiniidhaan alaantanii wanti amala hin taane fidduun jiru. Amala sana kan si dhorkaa jiru diinii keetii miti diinii keetiin immoo yoo bultate
yoo rabbii kee beektate rabbiin waan sana dhiisii jedhaa jira miti dhiisuullee qabda biyaans ituma hojjette illee akkamitti sheekaa arrabsita wasaka jettee sheekaa arrabsita sammuun qabduu maati akkamitti sheekni arraffamaadha amma si gorsaa jira miti si jedhee dubbachaa jira miti akkamitti sheekni tokko arraffama namni inni si ilaalu mimmi maal sirraa barachaa jira amma kuwaati viidiyoo taadhaa kaatee akkasitti odeessitee dhiistee deemte borimmoo ilmoo kee dhuftee ilaalte viidiyoo sana haati koo akkas turte jettee karaa haadha sii hordofti ilmoon kees boora akkasuma taatii jechuudha maaliif garuu inni mormaa olmaaf nuu kenname qoyi akka nutti fayyadamnuudhaaf waan kana keessa jiru bal'isnee yaaduu qabna yeroo yaadnu bakka namni tokko gowwaan yeroo gorsanu jedhama waan itti naafanu fakkaata bakka namni siifaasee malee sitti naafee miti wanta kana please isin bakka amma dandeessuun of eeguudha bakka waan akkasiirra bor itti gaabbita viidiyoo kanatti wallahi itti gaabbita fakkeessituun jibba namni tokko raajiidha si dhibdi asis achis fiigdee adii cilee dibdi sobaan jaallatamuuf injirree kijibdi amala koo keessaa argus waanta dhibba waan hunduma caala fakkeessituun jibba waan sin qabdan baru gurbaan kuni garuu dhugaa dubbachuudhaaf hinnaanna'u gola fakkeessuun jaallatu kanaaf natti tola kanaafan jaalladha ela gurbaa kana maqaan isaa soolani please bakka wal qoqqoodinsi haafushi bakka ishinuu jedhaa bakka hariinoo ilmaan oromooti miti hariin jaraayyuu bakka wanta kan jidduu jaraa waan rakkina jiru haasa'uudha manna waan jara lama walitti fidu haasa'u wayyi ammas akkas qoqqoodaminsi dhufnaan hin jiru bakka yeroo kamiinuu mo'aan taanu jiru kanaafuu biyaansa amma jirruun waan jara lama walitti fidu malee waan jara bareechi gargar baasu waan jara akka wal jibbanu godhu gochuun waan nurraa eegamu natti hin fakkaatu raachuunis yoo balleessa qabaate gorsuudhaani bakka akkasiitti balleessa qabda antanaanis bakka akkasiitti balleessa qabda jedhamee ni gorfamaani malee wanti gidduu lamaan bu'anii wal nyaachisan wal tokko irra dhufan waan baasu natti hin fakkaatu. ዳጊ ወይ ምን ልትይ ነበር? የኔ ደርሳል አንተ ምን ልትለኝ ነበር? ግዴ ለማንቺ ንገሪ። ችግር የለውም። እሺ በቃ እኩል በል። እሺ አፍልሽ ነው። ወዴት ማለት? ወዴት ነው የምትሄጂው? ታፈቅረኛለህ? መጀመሪያ የጠየቁሽ መልሽልኝ። የኔን ተው። አዎ አፈቅርሻለሁ። ቆይ እንዴት አፈቀርከኝ? ማለቴ ምን ተሰማ? ህይወት ተሰማ። ከአንቺ ጋር መሆን ብቻ ነው የምፈልገው። እኔም እኮ እንደዛ ነው የምፈልገው። xumurameera bakka isin የፍቅር ቪዲዮ akka kana hin jaallatina isin bakka kaadii kana jaallachuun qabdan viidiyoon har'aaf qabanne kanuma fakkaata viidiyoo taanatti amma walitti dhufutti oraa bula